أنا ملي نوتي دعافي أجيش في هنا أكا قبصو كان الرا دوبتي نديبي في نبيكو سبر باكسا جوهر هنا سمو أمة أورومو دا كايو أمة أورومو دا هيدو هندندو هاجالو هندسا أجيس إداف فنجي روسي هاجالو هندو إمالي فنجي روسي تنين دو جيشو كان جيشو فكينيا أكوما أبساوا إلمو كنتودا يمود وسانيتي دو إمالي فنجي روسي دو فنجي روسي أمة أورومو كان كيستي فنجي بلسم مادا روسي دو أكاسما هاجالو هندسا دوتي إسا أمة أورومو كيستي فنجي بلسم مادا روسي كان وان تهب نؤجيسون نهدون دوبتي أكا ندي بفني بيكو إسان برباكيسا جلا مرة اتهمنا أوروميا نبلي سومتي حال دوري توقونا لتي فنيان إساني أوري هرك إساني ميشيري جوهر محمدي دي بكلا غربا حمزة بورانا في وروت إسان فكاتن أكا عبدي رقاسا فا تنتمان حال دوري توقونا لتي أكا أمتا كان قديسو إساني فتبرسا Haacaaluu ajjeesan malee Jawaariin hidhan malee qabsoo Oromoo hiine qabsoo Oromooillee hin ajjeefne Haacaaluullee ni jira hin duune qaama isaatu nu biraa boqate malee kaayyoon isaa hin duune Oromoon marte hin duune. Haati Haacaaluun itti du'e ni bahas fuuldurallee bahuu deema. Lafa badee lafa badee. Haacaaluu ardhamiti kan ajjeesuu calqaban ijoollummaadhuma isaarraayyuu ajjeesuu calqaban jechuudha. Umurii sanatti umurii waggaa 17 hidhanii gara naannoo waggaa 5 hidhamee kan ba'e jechuudha. Garuu hidhaan sun haamilee isaan cabsine haamilee isaa jabeessee walaloo jabaa kan uummata dammaqsu kan goota cimsu hojjechuutti fufe jechuudha. Egaa dhumarrattis Haacaaluu lubbuudhaan dhabnullee seenaan isaa yoomillee waliin jiraata. Artistoonni Oromoo du'aatuma jiraachaa turan. Oromummaan waggaa 1,000 miti guyyaa tokkoof cabuu miti meelachuu hin danda'u. Tokkoffaa mootummaan kun mootummaa ekeraa gabbaruudha. Mootummaa ekeraan bulu mootummaa ekeraadhaaf jilbeenfatee sagalee buluudha. Akkasumas ta'in jiraachuu hin danda'u mootummaan kun. Maaliifii mootummaa sirna Habashaatiin diqaalomee mootummaa sirna Habashaatiin walitti madaqee baqee jiraachuu barbaadudha. Mootummaa Oromoo fi Oromummaa macalaaksee Itoophiyaa fi barbaadu keessatti galchee jiraachisuu barbaadudha. Oromummaan mootummaa kanaan baquuf cabus tokkollee hin jiru. Akkuma sila Dr. Abiy dhaadataa ture san Oromummaa waggaa 1,000tti cabsina jedhee qaabsuun Oromummaan waggaa 1,000tti miti guyyaa tokkoof cabuu miti meelachuu hin danda'u. Kuni ammoo ragaan namootummaan isaa innumti mataan isaatu isaa sagadu namootuma innumti mataan isaatu isaa jilbeeffatu ragaadha. Meelik namoota hedduu miliyoonaan lakkaa'amu uummata dhabamsiisee jira. Harma muree jira, harka muree jira. Namni harka tokkoon fi harma tokkoon hodhee guddateetu yeroo ammaa kana keessatti qabsaa'aa kan jiru. Abadan biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti biyyi Oromiyaadhaaf hin taane biyyi Oromummaadhaaf hin taane Itoophiyaa sana keessatti jiraachuu hin danda'u. Kanaaf qabsoon fuula duraas nu eeggatu inni guddaan mootummaa Habashaadhaan xalafame kun mootummaa sirna naftanyaadhaan waa elfate kun Oromummaa keessaa nama baasuudhaaf deemaa jiru kun haga inni iddoo isaan qabatanitti qabsoon isaan hafu. Olaantummaa amma laafaa fi jabaan isaanii waa adaaltatu olaantummaa seeraa jedha. Olaantummaan seeraa isaan hin kabaju. Namummaa dhugaa dhaabate, namummaa dhugaa falmate qofaa fi olaantummaa seeraadhaan sodaachisaadhaaf. Namni yeroo ammaa kana keessatti namni mirga ofii gaafatu olaantummaa seeraa akka lubbuun namaa hin baanetti akka qabeenyi namaa hin qisaasofnetti mirga ofii gaafachuun olaantummaa seeraa isaan kabachiisu. Isaan ammootu Oromoo miinatti, Oromoo cabsinatti ofii cabuuf jiran. Hadhas borus ka Oromoo hin cabsadhee deemu ufumaa caccaba malee Oromoo cabsuun hin danda'amu. Duuti Haacaaluu daran Oromoo jabeesse
daran Oromoo gaata itti buuse daran Oromoo jajjabeesse daran ammoo Oromoo waan fiiti akka falmatu isa kakaasee jechuudha. Du'a Haacaaluu irraa kan argaa jirru. Kan ajjeefame naannoo Oromiyaatti kan dhimmi isaa laallamee ammoo federaalaatti rasaasni ittiin dhahamee osoo hin qoratamii reeffi isaa osoo hin qoratamii sakandii takka keessatti akka nama karaa tokkotti yeroo gabaabaa keessatti awwaaluudhaaf shira dhoksuudhaaf baay'ee shira waliin awwaalan Haacaaluu isa qofaan awwaalle shira dalagaa ture waliin awwaalan kophaa isaan awwaalle. Beektaa dhugaa Oromoo kana gaafa awwaaluu eegalan dhugaa Oromoo kana ni awwaallaa yoo jedhan hin awwaalan. Maaliif haqa waan keessaa qabuuf waan haqaan deemuuf waan karaa irra deemuuf waan lubbuun namaa harka isaatti hin badiniif waan ammootu mirgi namaa waan isa harkatti hin badiniif Oromoon waan haqaan deemuuf haqqi isaa hin dhokatu. Namni haadha poolisiin achi keessaa eessuma isaa battala sanitti namni ajjeese waraanuma alaabaa lumuqii qabatee deemutu itti dhokaasee ajjeese. Viidiyoo irratti argamaa jira. Suuraadhaan gadi bahaa jira. Kun ammootu waraanuma isaan ajajan achi gambahee uummata kana fixaa jira. Uummata kana ammoo sobuun yeroo ammaa kana keessa hin danda'amu. Mootummaan kun yeroo ammaa kana keessatti keessaayyuu Dr. Abiy Ahmed goolii uummata Oromoo fi Oromummaa irratti goolii bifa hin qabne uumaati kan jiru. Akkuma yeroo dargisan Shibbir jedhamu goolii diimaa jedhamee mo'amamaa ture sun ammatti goolii halluu hin qabne uummataa fi uummata Itoophiyaatii fi uummata Oromoo irratti gaggeessaatti kan jiru. Eenyuudhaan gargaarame naftanyaadhaan gargaarame eenyuudhaan bu'uureffatee naftanyaadhaan bu'uureffate kanarraa ka'ee gochaawwan bara wayyaaniitis bara dargiitis hin raawwatamne uummata Oromoo irratti raawwatamaati kan jiru.